godina Lubbaabor aanaa Allee ganda agaloo jirra. Ganda galoo urjii lixa Oromiyaati. Egaa ganda galoo akkuma beekamu milishoonni keenya harka tokkoon nageenya harka tokkoon misooma. Sanaa ol immoo hubannoon waa'ee boondii yookaan bittaa boondii erga gaggeeffame booddee bakka kunuunsa shaayee biqilaa shaayee Barqalleetti yeroo bifa kanaan boondii fi mormor yookaan abbaa kan jennu sana ol kaasnee addunyaatti ibsinudha. Egaa uummanni Oromoo paartiin keenya badhaadhinaa kan karoorse nama hojjeta. Kan eegale immoo xumura. Egaa abdiitu hin taane akkuma kanaan dura jenne riivaaniidha kun kunnu fulbaana bara 2018 riivaanii kunna kan immoo harka keenyaan mirkaneessinaa jechuudha.